Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan sinin jecha har'a obboleettiin Abiraam Buziyyeen jechuudha wanta obboleessa koo irratti ta'uudhaa fi taa'ee ilaaluu dadhabee jira. Har'a boruun dhaqa osoon jechaa jiru hanga guyyaa har'aatti darbee abbumti argee dhufee irratti sirbuu irratti caaffaruun kun hanga yoomiitti callisuu filachuun isaa sodaa kan isaanitti fakkaate akkasumas immoo wanta nama hin qabne kan isaanitti fakkaate nama qabaa obboloota qabaa haadhaaf abbaa kan kooti waan jedhu qabaa. Kanaafiyyuu hanga yoomiitti kuni kan caalummoo guyyaa kaleessaa mucaa fiddee bira keessee deemte sababni isaa maalidhaa fi kan jedhu. Kanaafiyyuu wanta inni keessa jiru guyyaa har'aa ganama kanadhaani osuma duumessi isaallee namatti qilleensi isaallee gaarii hin ta'in gara isaa deemuu qaba yookiin saatii booddee inni bahee iddoo biraa deemuu qaba jettee dhatte gaafa dhattu maali akkami jireenyi keenyaan kinootikaa jiraachaan jira. Galataa waaqayyoo jechuu wayya waan hundumaafuu jedheen jechuudhaafinis yeroo kana keessatti haala tamma keessa jirtu kun in ulfaatu maalidha hanga maqaan kee akkanattidhaan si badutti maaf calliftee jennaan obsuun waan gaariidha jedheeni boruu guyyaa haaraadha akka har'aan ta'u jedheeni akkasumas immoo ani kaniin kana hundumayyuu baadhee jecha kanaafi daddarbatamuu kana kan hin danda'ee fi jaalala rootaatiif jedheeni ishiin immoo anaan simachuu anaan amanuu tasayyuu hin dandeenye isaaniin amantee jirti isa kanaafiyyuu omaa mitiidheen jechuudha. Nuti si bukkee jirra kallattii kaminiyyuu si gargaarra wanta si gargaaruu qabnu jetteen jechuudha. Kan nama ajaa'ibu immoo jechuudha mucaan Abiraam bira jira jechuudha. Akkamitti immoo yoo jettaniitu ta'e osoo dubbachaa jiranuu otoo haasawaa jiranuu jechuudha sagalee dhagaye Abiraam yeroo kanatti ka'ee manyitaa beetii dhaqee jechuudha yeroo ilaalutti immoo kaan rafee jira jechuudha. Akkasumallee mucaan illee wanta kanaa kan dubbatu ammana kan nama rakkisu miti kanaafiyyuu hanga guyyaa ta'eetti haa taa'u. Anis immoo mucaa kanaan kaniin calli jedheeyyuu harkaa fuudheeyyuu waanan godhuun dhabee dirqama jettee fiddeenatti kennite akkasumas immoo baqqaani tole kan hin jedheef DNA irra deebi'ee ilaalchisuu irraatidhaanii kan ka'edha jedheen jechuudha. Sababni isaa immoo mucaa kan fiddee fi kaleessa jechuudha maqidiini sagalee wayii kan kaa'ametu jira guyyaa kaleessaa jechuudhaan illee irraa dubbadheen ture namni bilbila ishii bilbilee fi sababa maaliidhaaf akka gara jireenya Abiraam dhufte akkasumas illee birrii 50,000 roobeel ishiin egaa hiriyaa roobeelidha waan taateef 50,000 kan ishiin biyya Arabaatiin deemtu jalaa nyaate sanarraatiin kan ka'e sagaleen bahee birrii narraa nyaate karaa kanaan hojjannee deebifna jechuudhaan roobeel itti dubbatee ishiin immoo sagalee baastee sagalee sana dhaggeeffachuudhaan roobeelii fi abbuush tumaneedhaan ganamasaa achi booddee gara booddee mooruutaatti bilbiltee Abiraam bira haariidhaan kan ka'e mucaa isa bira geessite. Isas immoo kan akkas gochaa jiraniif birreedhaa fi omaayyuu hin fiduu omaa gochuu hin danda'u jechuudhaani bira geessite jechuudha. Ani immoo kan harkaa fuudhee fi egaa DNA irratti taasisuufini ammas immoo calli jedhee gara seeraa deemuu hin barbaanne isaanii waraqaa sana fudhadheen waraqaa DNA sana fudhadheen kinoo isa kana jedheenanii gara poolis xaabiyaa deemuu barbaade jedhe jechuudha. Yaanni isaa baay'ee gaariidha garuu obboloota dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha ani iddoon itti bu'e keessattuu kan na boochise maal akka ta'e beektanii innaanni dhala namaa jechuudha ilma dhiiraate gaambeettu ilmi dhiiraa maal akka ta'e yeroo daa'ima guddisu ammallee guddisaas kan jiran illee jajjaboon illee jiru garuu innaanni mucaan hin ka'een si'a hidhee kaatee manyitaa beetii seenu imimmaa waan ta'een na qabe jechuudha. Sababiin isaayyuu maaliif ilaata kun hundumtuu qormaanni kun hundumtuu jedhee dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Sababni isaa immoo jechuudha viidiyoo isaanii isaan jalqaba YouTube isaanii hojjechaa turan jechuudha verifaayii bahee jira jechuudha. Namoonni waan verifaayii baasaa jiranii fi akka namoonni hojii isaanii ilaalaniif jechuudha akka jirutti viidiyoon isaanii YouTube irra dhufee jira jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba hojii isaan hojjechaa turanii as ga'an jechuudha.
waan dabaa waan hojjetanii as ga'anii qaban taphachaa haasawaadha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha otoo viidiyoo isaanii keessa seentanii ilaaltanii garuu as ga'ee akka nama cubbuu hojjetee akka nama badala hojjetee jechuudha keessattuu gaafa haati manaan ofii akkatti nama manuu dadhabdee meeqa tokko jajjaboonni tokko dubartoonni jiru kan isaan oduu kee odeessi abbaa manaa kootu naa caala jedhanii kaanii waan baay'ee abbaa manaa isaanii dhossanii qucummatanii irra taa'anii jireenya jiraachaa jiran jechuudha. Kun hundumtuu maal akka ta'e hin beekamu akka jedhamuttis qorichatti godheeras hin jedhu roobeelee hin beeku gaanisa kana garummoo kanaafiyyuu yeroo sanaan fuudhee deema jedhee jira jechuudha dhugaa dhagaa'ee yeroo sana guddaa ishee ni argatu hundumti isaaniiyyuu jechuudha. Waan hundumayyuu kallattii hundumaaniyyuuti bakka ati ofii dhiphisuu hin qabdu yaaddoo sitti ta'uu hin qabu keessattuu jedhamu waa'ee ruutaa akka namni natti dubbatu hin barbaadu kanaa booddees jedhe ishiin jireenya mataa isheetti haa jiraattu mucaa keenyas nagaadhaan gara biyya lafaatti haa fiddu kanaan achitti ani ishii faana naqee ishareeree dhaabadhu hin qabu. Wanta namni gochuu qabu tokko lama jedhee godheera ishiin garuu imaayyuu itti fakkaanne kanaafiyyuu ani waa ishee akka namni nattaasoo hin barbaadu jedhe jechuudha ta'uyyuu malee of eeggachuu qabdaa jabaachuu qabdaa ati ilma dhiiraati kallattii kamiiniyyuu of jajjabeessuu qabda baqqaayi osoo ta'ee garuu haadha manaa kee faana jiraachuutu barbaada ture tashin immoo sila mallee immoo ma gochuuyyuu hin dandeessu. Kanaaf ati of jajjabeessi kallattii kamiiniyyuu si faana jirraa hiriyoonni kee si faana jiru abbaan hundumti immoo dhufee inni kunis dhufee si irratti taphachuu hin qabu iddoo laachuuf hin qabdu laphee kee arganii keessa kee arganii jetteen jechuudha kana gochuun baay'ee gaariidha kan hin jedhamu jechuudha. Haati mti mucaa sana dhalte jechuudha firdiif ofii qopheessite mooyyuu maalidhame silaa hundumtiyyuu obboleessi ishiiyyuu dubbateera obboleessumti intala sanaayyuu ishiin ala hin qabdu biyya harabaa deemuuf qophii xumurteetti haatiif abbaan keenya hin beekanii isaan immoo kan hojjechaa jiran haddadha animmoo maatittan himaa jedhee jira jechuudha gizee amma bilbilaa namni waan hundumayyuu wanni ta'aa jira ishiinumti jechuudha ilmoonumti kun eessaa dhufe qo'amee kan hin jedhu ilmoomti kun eessaa dhufe eensuma isheen itti kenniteen jedhame maal jettee dhala ishiirraa adda baatee bulteen jedhe nama ajaa'iba rabbi nama ajaa'iba kan isaan hojjechaa jiran of salphisaa jiru baqqaani guyyaa 15 isa eeggatee kissiin itti taasifama yeroo sanaa gatii isaanii qammasu jechuudha hojii isaanii argatu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf naasa kanadha gooftaan koo sinaa eebbisu siniin jedha kaayee mee gaariidhuma nu dhageessisu baay'ee nama gaddisiisa garuu wanti ta'aa jiru har'ammoo si bira noolaa si faanan ta'a kan nama ajaa'ibu jechuudha na biraam kanarraa wanti ajaa'ibsiifadhe nyaata manatti qopheessamu siniin jedhe namti kana dura biddeen tolchamu biddeena jechuudha akkatti inni heelee guutee tolchu jira viidiyoo isaanii keessa jechuudha ajaa'ibaan waxi manatti hojjetu kinoo obboleetti isaa buzeedhaan jechuudha sa'aatii misaa irratti hidhattee misaan si dhiyeessa jennaan anuu nan dhiyeessa jettee lakki anatu si dhiyeessa jedhee seena kushiinaa dhugaa rabbi goota dhugaan siin jedhenna gooftaan kooyii sinaa eebbisuu ayyaana isaa siniifaa baay'isuu egaa kun bartan taap godha rukutaan malee biraan darbina abshir yoo dhukkube anatu hospitaaluma yuutii kana seensisee wal'aana amma rakkoon hin jiru ambulaansiinis jira siniin jedha gooftaan koo sinaa eebbisu warra maatii naa ta'aa jirtanii siniin jedha gooftaan sinaa eebbisu shalom